Akkaminagaa hordoftoota keenya kanneen Oromoo Samsung Girannoo hordoftan hordoftoota keenya baga nagaan jiraatan baga rabbiin sa'a kanaan isin ga'e. Egaa har'a barnoota keenya har'aa keessatti akkaataa Instagram irraa suura haa ta'u viidiyoo tokko karaa salphaa fi ariifataa ta'een akkaataa itti daawunlood godhatan kan wajjin ilaaluuta jechuudha. Akkuma beekamu fakkeenyaaf suura tokko Facebook irraa save godhuudhaaf baay'ee salphaadha. Garuu Instagram irraa yeroo save godhannu galaarii keenya keessatti jechuudha. Baay'ee nama rakkisaa baay'ee save godhachuudhaaf baay'ee rakkoodha. Kanaafiyyuu yoo screenshot faagooni malee rakkachuutu malaa jechuudha. Kanaafiyyuu har'a karaa salphaadhaan akkaataa itti suura haa ta'u viidiyoo tokko daawunlood godhatan kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Garas darbuudhaan duratti chaanaala Oromoo Samsungiif haaraa kan taatan subscribe godhaa akkasuma viidiyoo keenyas like share gochuu kan irraanfanne yeroo gara barnoota keenyaatti darbinu yeroo tokko Play Store keessan irra galtu jechuudha. Yeroo Play Store keessan irra galtan bakka kanarratti dispoostaa itti barreessitan. Dispoostaa Photos videos itti barreessitan bifa kanaan. Ergasii isa jalqaba irratti isiniif dhufu kana kanarra cuqaastu. Eegasii install gootu jechuudha. Ammaaf install godhaa jira waan ta'eef naaf banameera. Hayi amma open irra cuqaasee isin argisiisu jechuudha. Yeroo haala kanaan isin dhufe iddoo start tuutar irratti click gootu. Ergasii yeroo sadiif akkana duubatti butu jechuudha. Bifa kanaan ergasii dhufe wanti amma gochuu isinirra jiraatu yeroo takkaaf iddoo baakeetu tanatu hiixu jechuudha. Beeksisa kana yeroo isin dhufe as iddoo mallattoo X tanarra cuqaastu irraa balleessitu jechuudha X tana. Ergasii alloo iddoo tana eeyyamtu. Amma bifa kanaan ergasii dhufe kallattiidhaan as keessaa ni baatu jechuudha. Yeroo baatan Instagram keessan irra galtu. Instagram keessan irra galtu jechuudha kallattiidhaan. Fakkeenyaaf yeroo Instagram keessan irra galtan amma fakkeenyaaf suuraa gadi daawunlood godhachuu barbaadan tokko filattu jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo tokko amma viidiyoo kana isa isin amma argitan kana ani gadi buusuudhaaf mee dura viidiyoo kana osoo fagoon deemne viidiyoo kana gabbuusee isin agarsiisu viidiyoo kana gabbuusuudhaaf tuqaa sadan gara harka mirgaarra jiru kanarra cuqaasnaa jechuudha. Ergasii iddoo copy linkiitu tanarratti click goona. Ergasii bakka kana baanaa jechuudha. Instagram keessaa ni baanaa. Yeroo baanu applicationatti teenya san bira deemnaa jechuudha. Yeroo takkaaf application keenya keessa galla. Yeroo haala kanaan galtan otomaatikii ofii isaatii itti guuttataa jechuudha. Osoo isin itti hin galchine isa copy fudhatan san otomaatikii fi irratti guutamaa jechuudha. Isin wanti isin irraa eegamu iddoo daawunlood tanarratti cuqaasuu qofaadha jechuudha. Bifa kanaan amma viidiyoo reefu isin gartan isa kanaadha jechuudha. Kanaafuu amma iddoo daawunlood tanarratti cuqaastu haala kanaan. Kalaas gadi bu'eera jechuudha. Fakkeenyaaf isin argitan percentage amma 69 irra ga'ee 80 irra ga'ee dhibba ga'uurra jira jechuudha. Akkuma isin gartan kana bakka isa kanatti isin baasa. Dhibba guutuu fi guutuu dhabuu isaas asirra bifa kanaan argitu jechuudha. Amma fakkeenyaaf kuni gadi bu'eera jechuudha. Yeroo bakka kanarratti percentage salaaltanii bu'uu isaa hubattanii bakka kana baatanii galaarii keessan keessa deemtanii ilaaltu jechuudha. Fakkeenyaaf amma galaarii kiyya keessatti viidiyoo kana ni argadha jechuudha. Galaarii kiyya keessa yeroo galu haala kanaan viidiyoo san isa jalqabaa san akkuma isin argitan viidiyoon sun isa kanaadha jechuudha. Viidiyoon reefu sun isa kana gannaa bu'ee jira jechuudha. Suuraa takka daawunlood godhee isin argisiisu Instagram keessan irra galtu. Yeroo Instagram keessan irra galtan amma suuraa gadi daawunlood godhachuuf barbaadan ilaaltu jechuudha. Mee fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf suura isii daraaraa kana haa buusuuti. Fakkeenyaaf abaaboo isin amma argitan kana gabbuusuudhaaf tuqaa sadan kanarra cuqaasaa jechuudha akkuma jalqabaa. Ergasii iddoo copy linkiitu tanarratti tuqaa. Ergasii copy link ganaa ta'e asii deemes applicationatti teessan irra galtanii jechuudha. Yeroo application keessan irra galtan akkuma jalqabaa sanatti otomaatik isinii fidaa jechuudha. Beeksisni akkanaa dhiifama yoo isinii irratti dhufe ofirraa mallattoo X tanatu hiixu jechuudha. Bakka tana X gootu. Ergasii haala kanaan guuttatee jira jechuudha. Ammas automaatikii guuttataa. Ammas iddoo daawunloodii tanarra cuqaastu.
yeroo dhuftan suuraan reefu jalqabaa sun haala kanaan isin dhufa iddoo download tutan irratti cuqaasuu qofaadha jechuun mallee download gootu amma kallattiidhaan suuraan tuni galaarii kiyya keessatti argama jechuudha. Haye hordoftoota keenya barnoota har'aaf isiniif qabannee dhiyaanneerra waan baay'ee akka barattan abdii qabna. Marreesinis viidiyoo keenya like share gochuu akka hin irraanfanne chaanaala Oromoo Samsangiif haaraa kan taatanis subscribe godhaa. Barnoota har'aaf isiniif qabannee dhiyaanne kan hamma ammaatti nu hordofaa turtanidha. Har'aaf nagaatti isin jenneerra hamma viidiyoo birootii waliin deemnutti turtii gaarii.